Bye.
Ora
Madagay pataguri gurra burada Brompata na basha bulcha buljiniati Kayo sala zilla sedal karamte Bililidi fi zawdi tudarawate Akkata boti gara kakkago banadate Tabasani lola lapsani Harma mura anole Harma murani Irani khodasani harka irra jirani Garsa meeshalola naftanyoonni gaafa singilidirraa harkatani akkasiin jabsani Kachii jaalamniitiya Oromoo ta'uu isaaniitii fidumani Arti jabsinaan onaituu afran qalloot dabrani Gafatti lola jalii jalanko Diigaan lola'ee lagayaa'e Lafeelee dirree murti guutoo Callaa lafa diiftu ija xiyyaaniin arke Waywallee nama waaluunis didde Dhiiga isaanii nuti gumaa fudhanne Namu warra biluun kafalanne Waa garii du'aa fida Garii duraatu fida Jennee jallifne malee daamsaa abboon daganne Usanii maan ketteenye walitti naraaramne Waan hojjituun dhumne qacii jaalamniitiyya ijaan gaafataniiti Lola walloo raayya daawwee saba keessatti Walloo wallagga warroo guduruu keessatti Oromoonni waa takka falmaan lakkifne Barayyoonni waa nafne Guutuu shawaa Amboo Harar Finfinnee keessatti Kanuma akkaan darani diina garaan harkani Ilubaale Jimma Boorana keessatti Amantii fi gosa gosaan kutaadhaan walirra duulchisanii Seenaan abboorraa dhaga'aniin gadda Eegaa kunoo hammeenya nu dhaalchisanii Hayila Sillaaseellee daalmaya mililikirraa argate Hoggaa 40
afur bulchee gabroonfateeti dheedhii fi bilchoo qabanii gabbaran biyyuma isaanii irratti eenyuma shummatanii kaaniin qanyaas maas jedhanii giraas maashii fi dachaas maas maqaa moggaasanii fi bitoorarii baalaan baratillee ni nafne dhufaa dabraa waa takka kophaan bulchine alagaa jalamaa jajeetanii ifuma xiqqeessitanii kajii jaalambiitiyya waan dabrarraan barsanii bifa jijjiirratee dhufe gabroonfataan ajaa'ibaati bara 1967 haga 83 dhiigaan qaama dhiqatan dhala namaa fitanii kumaatama caala duguugan Oromiyaa keessatti takka takkaanii yaadan gootota meeqa dabna lixaan argee jarjarti roo keessatti gaarri mul'ataa nafne oborraa dadar dirree dhawaa keessatti 44 caala gatan boolla takkatti seenaan haa jarture kadii jaalamiiti yaman guddoo amran qallooti meeqa ija nu dhaamsan fadis bokkoo keessatti arti maayaa nafne shariif kaalii damarree isa keessatti naasuu takka maleetti bineensa nyaachisanii isaaniifis waan hafne har'a galata rabbii kaaniif biyya baanii cinaan isaanii gadi jaalamiitiyya mana hidhaa jiranii 77 baranuu gaddaati amma ta'ulee gaafa diigaa mana jireenyaati daangee gartaa watar magaalaa keessatti haadha abbaa yaamanii obboleessa obboleettii baasanii irra ililchiisanii fitan isaan duratti siida dhaabu qabnaafi kadii jaalamiitiyya waan yaadannoo ta'uufi gaala gadoon deessanii maan kaanee daddeessanii